Saba ofii abdatee gara biyya galee jawween kiyya kalee. Woo yoom takka abdatee jalee qeerroof qarree ofii abdatee malee. Rabbi ofii abdatee gara biyya galee jawween kiyya kalee. Woo yoom takka abdatee jalee qeerroof qarree ofii abdatee malee. Sabni Oromoo keessa falaan kaakaane qabsootee naaf akka taanu dagalee. Qabsaayoti Oromoof mana hidhaa jiran hunda mi'a taanu sagalee. Inni hajaalu hundeessaa jigee lafatti nafu hanga gumaa baafatu hanga qabsaayota ofii mana hidhaa yaafatu Oromoo manatti galee rafu kuni biyyaafuu safu. Gaafa guyyaa beellama wajji beellamanni beellama guyyaa 12 walirraan deessinu jamaa. Beellamni gootaa kabajama keessattuu beellamni ammaa kun isa cimaa bakka jirtanii waliin nuuf himaa jawaartu dhibamaa. Akka waan jedhatti summii nyaachifteetu dubbata isa dura rabbiin isaanuu haa godhu dhabamaa. Itti muddii qeerroo qeerramsa kiyya bakkuma jirtu akkuma kinniisaa iddii bilsi ginnaan hoomacha faca'u jirti ufiinuu baddi. Itti muddii qarree qeerramtee tiyya bakkuma jirtu akkuma kinniisaa iddii bilsi ginnaan hoomacha faca'u jirti ufiinuu baddi.